Duro to sin agarre dhufa ture. Beeki gaa shulluk jechaati. Gaafa Stanford ture faraaf lunda ture dhokannee as. Gaaf dardaraa san jechuudha. Kalammata ka yeroo hunda ittiin of dhaaddan san. What happens in Vegas stays in Vegas. Akkas jettanii. Unfortunately, what we are saying is not going to stay in Vegas. Maaliif live darbaa jira. Waan tokko tokko akkan hin jenne is not going to stay in Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Las Vegas jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin harka qabu isiniin jecha. Las Vegas tunee seettanii nun gaafatinaa gaa. Las Vegas jechuun lafa ajaa'ibaati ni beeytan gaa. Obbo Jawaar Mamma yeroo baay'ee ni qoosa. Las Vegas nuti Oromoonni jirti jenneetu yaanneen turre Obbo Jawaar Mammadii fi Baqqalaa Garbaadhaa achitti Oromoota achi jiran waliin marii taasisanii turanii. Marii kanarrattis gaa haasaa ajaa'ibaa taasisanii turanii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Welcome baga nagaan dhuftanii. Haasaa Obbo Jawaar Mammadii fi Baqqalaa Garbaadhaa Oromoota Las Vegas waliin taasise kana dhaggeeffataa waliifis dabarsaa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaataa like gochuun eegalaa isiniin jenna. What happens in Vegas stays in Vegas. Kate kun rakkisu Oromoo keessattis keessattuu eliitii keessatti rakkisu waan waliin haasayan waan waliin bibilcheessan kan kophatti addatan gadiin bayanii uummata duratti haasa'udha. One of the biggest weakness of our elites. Waan gaafa gaarii waliin mari'atan waan gaafa wal jaalalaa gaafa waliin deeman san waliin tottolchan gaafa xiqqoo walitti muufatan gabbaasanii aduurra afu. Aduu san irratti immoo simbiraan nyaata jechuudha. Alaqa torga waa hedduu badaa jechuudha. Eliitiin keenya Vegas irraa waa hedduu barachuu qaba. This city sees a lot of stuff. It hears a lot of stuff. But it says nothing to the outside world. That's why it remains the most successful entrepreneurial city. Warri magaalaa tana bulchu warri magaalaa tana dalagu poolisiin asii isi warri as hojjetu kuni waan asii agartan hundoo internet irra baaftanii qaata gabayaa kasaartanii beek maaltu isin dhufa sila nufu sila namni eliitiin keenyallee kanarraa waa hedduu barachuu qabu. The importance of national secret, the importance of keeping confidential information confidential, personal information personal. Anamma eeganii dhaabee Rawaayee leen dubbadhu eeganii dhaabee nama dubbisu percentii 90 hir'iseetiin jira. Maaliifi namni akka dhuunfaa itti haasofte illee fuudhee gandarraan zoora. Kun immoo waraabee inni irratti TikTok irratti danni godha. Kuni it makes people cheap. Kanaaf we have to learn from every society. Society Vegas irraa wanni tokko barachuu qabna. Wanni irraa barachuun qabne baay'ee jira. Wanni taanis baay'ee jira. Garuu Vegas waan ta'uuf kan taanellee garama qabatteet lafti sun goggoitu bishaan hin qabdu. Isa miracle bar wanni biyya kanatti ta'e lafa kanarratti bishaan hin qabdu lafa hin qabdu midhaan hin qabdu. It's a terrible weather. But it's an amazing city. Vibrant. If it is isinii fullee dabarsite isin irraa hunoo shilingii nu facaati jechuu beek. The value of secrecy, confidentiality. Biyya kanarraa baranna hedduu galatooma nama tokko galateeffachuu barbaannu harkifnee Los Angeles irraa finne lakki isuma ndoo jirufe Dr. Guddataa inni ka gaafa maraataa saniin isa beeka gaafa Stanford ture san konbaasii raayii tokko affeeree nageesse beekuun ooltan arran jiru inni siyaatilitti arge abbaa caaltuu fa'aa jechuudha paaltoo irra wal agarree fuudhee nageesse. We took us to this man's house. Erga gaafsan 17 years ago, he remained my father hanga irratti jechuudha. Gorsuun loluun san qofa osoo hin ta'in anaaf Baqqalaa dabalatee hogganoonni Oromoo takka dhibamnaan ta mangistii keessa jirtulleen ta mangistii ta'uu barbaaddulleen ta mangistii jigsuu barbaaddus ta mangistii utubuu barbaaddus wanni Oromoo jedhame keessa biratti wallaanamneen jirtu beeytanii. Dr. Guddataa jechuun
fakkeenya namummaatiif oromummaati Dr. Oromooti is a doctor of the Oromos maaliifi namni Dr. Guddataan Abaa'oo namuu hin beeka garuu yoo wallaan Oromoo ati taanaan upidiyoo taate kaafaa'oo taate sheeyxana taate kiristaana taate islaama taate malaayika taate odoo addan baasin nama kenna hunda tajaajila nama hunda biratti kabajamaa jaalatamaa jira gaafa guddadha kakee ta'a garuu hakima ta'uu hin danda'u malee amma thank you very much isas haadha warraa isaa bareedduu Dr. Gammachuus they have been West Coast irratti warra nu bira dhaabate isinifillee ilmaan keessaniifillee hamilee guddaadha kanaaf irra deebi'aa yeroo tokko nu galateeffadhaa jechuun barbaada hawaasni as jirtan immoo ufillee dinqisiifachuu danda'uudha qabdan jireenya baay'ee saffisaa ta'e kana keessatti yeroo leadershipii keessan jijjiirrataa gaafan dura dhuferraa kaaftanii amma the veterans are sitting here warri gaafsan isin hoogganaa ture but the young ones warri wajjin guddate amma liqaambar ta'ee jira jechuudha succession brings success kanaaf you are building a community gaarii jaaraa jirtanii kanarratti hedduutti jabaadhaa nullee waan dandeenye isin gargaarraa haasaa dheeraan goonu waaduma isinii galla Jawaar kun kan mugaaf dura agartan sani we remain committed to our cause saba keenya irratti dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan ka kijiba ittiin daballe karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo laphirraa jaalanna onnerraa sammuu rabbii nuu kenneef barnootaan qarreen itti aannee tarsiimoo baafna Oromoo jaalanne tarsiimoo baafnee cal jennee cib jennee ciilfannee qamaanu tijjannee hojjanna jechuudha kaleessas with minimal resource warri aangoorra qabu baankiif taankii osoo harkaa qabanii dippiloomaasii osoo harkaa qabanii we outsmarted them outperformed them outlived them yeah har'as hin shakkina we are better experienced today duraan irra caala tiyooriin deemaa turre now we have seen the system from different directions system biyya sanii dur alaa gallaalla tiyooriin amma biyya keessa inni laallee booda hidhaa seenne immoo macaroo keessa laallee jirra sirna san macaroo keessa macaroo alaa fuula isii rifeensi isii laaluu turre biyya sana keessa dhaynetti qullaa isii laalle qaama isii hidhamne immoo macaroo keessa maaltu garaa isii keessa jira meeshaan garaa akkamii hojjetaa isii agarree jirra jechuudha waan baay'ee isinitti himnu but we have a plan we have a strategy will prevail wanni dura goonu wanni biyya dura goonu dura wanni hojjetamu qabu siyaasaa keessatti qabsoo keessatti dura situation isirriitti analyze gochuudha where are we as a society gammachuu wajjirree hoggaa haasofnu waan tokko emphasize godha jalumaan dida Oromoon bakka irra ga'e kana sirriitti hubatee acknowledge godhu itti gammaduu qaba hoggaa 50 nama yeroo baay'ee hoggaa arru baruma baraan dhumnaa gara tokkoon dhaynee Oromoon tokkoon taatu maaliin taatu kijiba bar biyya san keessa akka Oromoo tokko ta'e hin jiru Ormi paartii 50 qabanu sadeen takka sadiittu adda ba'uun siifan ta'e hin qabnu hoggaa 50 dabre kanatti bakka Oromoon hin jirru irraa kaaneeti bakka baay'ee geenye jirra jechuudha so the first step eessa geenyi ka jiru ummanni keenya eessa ga'e jabinni keenyaaf laafinni keenya maali hawaasummaan keenya qaawwi isaa maali diinagdeen eessa jirra where are we because we are not where we were 4 years ago let us alone 40 years ago so situational analysis gaarii hojjechaa jirra hojjennee jirra jechuudha kan keenya qofa osoo hin ta'in kan faallaa keenyaa jiru mooraan faallaa keenyaa eessa jira geopolitiksiin naannoo sanii garam jira kana keessatti akkamitti navigate goonee dantaa saba keenyaa fi dantaa uummattoota biyya sanii eeysifna ka jiru irratti karoora baafannee deemaa jirra karoora kana keessaa inni dura biyyi balaa hamaarra geessee jirti the civil war that is ravaging the country has created a lose-lose situation for everyone nama hundaafuu rakkoo keessa galchee jira jechuudha kanaaf priority kan kennamuu qabu
lola dhaabu irratti. We must end the civil war. Otherwise there will be a dangerous disintegration. Kanaaf kanarratti fuulleffanna. San booda adeemsa lola dhaabuu fi nagaa buusuu san keessatti sabni keenyaa fi uummanni kun haqa isaan malu akkamitti argata ka jedhullee we have ideas. We have ideas, we have plans. Akka paartiitti karoora lafa kaa'annee deemaa jirra jechuudha. Inni guddaan irratti fuulleffannee deemaa jirru garuu ce'umsoota amma dura dhufan irratti jijjiiramoota amma dura sabni keenya gumaata guddaa itti godhee fide irratti yeroo hunda missed opportunity jechaatuma jiraanna. Oosaa kanarratti waggaa wal geenyu yeroo hunda missed opportunity. We don't want to miss the next opportunity. We will not miss the next opportunity. Why? Because we are learning a lesson. The most important lesson. The reason we keep missing opportunity is because the opportunity always comes when we are unprepared. Faranji mal jetti. Faranji wani jettu luck wani jamukhuni. When preparation meets opportunity, you get lucky. If you are not prepared, fakkenna udu amma workina sigarrobe. Harki kiyya keessa jiraanna lafuma ganna kama beeke. Harki kiyya dibaanan garuu dafee jalqabadha. So opportunity namma dura dhufaa turan hundi wanni nu harka dabraniif we were unprepared. I can tell you a story kan waan an keessa hoogganaa ture keessatti. We created an opportunity, amazing opportunity. Dhiibne jalatti hoggaa gadhiiftu. Akka itti bakka kan qaban dhabne because we were unprepared. Akka kaafaawatti fookasiin keenya amma fookasiin keenya guddaan hoggansa jaarame imaammata tarsiimoo hiree uumuu danda'u hiree uumamu san immoo siis godhee abbaa itti ta'uu danda'u ijaaruudha jechuudha. Ummata keenya aangeessuu barbaanna aangeessuudhaaf immoo aangoo qabachuu barbaanna jechuudha. Ummanni Oromoo ilmaansaa isaa taaniif isaa hojjetaniif beekumsaaf gahumsa qabaniin aangootti baafate aangoo sanii irraa fayyadamuu qaba jennee amanna. Kana gochuudhaaf immoo jaarmaa cimaa ijaaruu qaba jennee amanna jechuudha. Jaarmaa cimaa jechuun immoo the starting point jaarmaa Oromoo fakkaatu ta'uu danda'u qaba. Diversity keenya reflect gochuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf jaarmaa Oromoo fakkaatu jaaraa jira gubbaa magadiitti. Humna namaa qofaan osoo hin ta'in immoo imaammataaf tarsiimoo haala qabatamaa uummanni keenyaaf addunyaaf naannoon sun keessa jiru wal fakkaatu jaaruu qabna jennee irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hojii kana yoo itti fufne hubannaan keessan yoo hojjetan jiraatu taate yeroo gabaabaa keessatti hiree sanis ni humna hiree sanis abbaa itti taana. Hiree ni humna hiree abbaa itti taana jechuudha. Kana caalaa yoo dubbadhe boosni nan dhiisu boosa dabarseetiin booda gaaf deebinaa galatooma. Yeroo hundumaa kun mana hidhaa baay'inaan iddoo kana dhufaa lammata garuu tuun hidhaminan dhufa jedhee yaada. Amma abbaa biyyaa taane abbaa aangoo taane biyya keenya dhuunfannee wal argina kan jedhu abdii qaba gara fuulduraatti rabbi nu gargaara asinis du'aa nu godha. Har'a kan asitti argamnee fi waanuma isin beektaniifidha dudubbachaa as geenye ji'a tokko turre irraa egaa gara North Amerikaa kanatti qajeellee naannuma sana ta'uudhaaf jedha bakka hundumaatti waanuma wal fakkaatu dubbataa dhufnee galatoomaa jedha sagantaan keenya maqaan tuurii keenyaa kuni galatoomaa kan jennuufis immoo dhuguma galanni uummata keenyaaf waan ta'uufidha keessumaa yeroo nuti mana hidhaa turre mana hidhaa keessatti nyaata uggula ganne baay'een keessan nu wajjin lagattaniitu baay'een keessan nu wajjin rakkattaniitu beeloftaniitu yaaddoftaniitu moobaayilii keessan banuufillee yaaddoftaniitu maaltu dhufa laata har'ammoo eenyutu du'a laata har'ammoo kamitti bulan laata jettanii baay'een keessan warri nu beektan warri nu beeknillee baay'ee rakkataa akka turtan quba qabna. Waan sun bu'aa buuseeraa hin buufne jennee yoo har'a wal falmine gatii hin qabu bu'aa guddaa garuu buuseeraa bu'aa isaa keessaa inni tokko namni garaasaaf jecha akka obboleessa isaa hin gurgurre barsiifneerra. Guyyaa 39 teenyeerra nyaata malee jechuun kan guyyaa tokko oolanii buddeena tokko nyaachuu danda'aniif guyyaa 3-4 bulanii tokko waan nyaachuu danda'aniif obboleessa ofii dabarsanii nyaataaf waan nyaataniif qoonqoofiif jedhanii gurguruun sirrii akka hin taane agarsiifneerra. Kunuma jiraatama utoo obboleessa ofii hin gurgurin utuu saba ofii hin gurgurin utoo eenyummaa ofii hin gurgurin garaa ofiif jecha
osoo dabarsanii kabaja ofii fi bilisummaa ofii hin kennin jiraachuun hin danda'ama. Ollee bullee guyyaa tal tokko nyaanne eega yeroo sanaati namichi kun amma dhosee nyaata ta'e hin beeku malee guyyaatti yeroo tokko duwwaa akka inni nyaatu hin beekaan. Maaliif garaa ofii adabachuun waan tokkodha. Of danda'uun waan tokkodha. Nuyi amma asii kaatanii anamma ka'ee haadha koo barbaachatuun asii ka'ee tun amma Wallaggaatti deeme amma nachi ga'ee deebi'utti tun waan nyaatiin dhaqee kan deebi'uu danda'u beeka ofii amansiiseera. Akkan kana gochuu danda'u amaneera kana. Konfidensii hamma sana bildi godheera. Qabsoo keessatti waan guddaan garaa ofii mo'achuudha. Sabi garaa isaa mo'ate eenyummaa isaa mo'ate gara bilisummaa isaatiitti numa adeema. Kanaafi obbolootan keenya warra bornarra akka dhalaata waan nyaadhuun dhabaa laata jedhanii waan nyaataniif jecha waan hin taane hojjetan irraan deebiinaa qoonqoon nama najjeesu ooltanii bultanii yoo nyaataniyyuu guyyaa 3-4 booddee yoo nyaataniyyuu itti fufuu numa dandeessuu isa jedhu barnoota kennuufii barbaanneerra kanaaf milkoofneerra natti fakkaata gaafa ilaalu. Egaa yeroo akkasii keessatti waan nu wajjin turtaniif waan yeroo baanus immoo yeroo nu achi jirrus maatii keenya wajjininis waan dhaabbataniif waan hundumaatiif galanni isinii ta'a. Hiriira ba'aa turtanii hojii dhaabdanii waan adda addaa hojjechaa turtanii iyyaa turtanii nu gargaaraa turtanii sagalee nu dhageessisaa turtanii kun hundumtuu uummata keenya galateeffachuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Garuu ammas galanni keenya kun guutummaa akka inni ta'uufi maal keessa jirra isa jedhu immoo xiqqoo ishee isin hubachiifnee darbuu barbaanna. Maal keessa jirra har'a immoo kan hidhame hundumtuu hiikameera yoo jennee ilaalleefi isa hiikamerra isa hidhaa jirutu caala ammayyuu. Kun dagatamuu hin qabu. Waan nuyi baane qofaaf hundumtuu kan hiikame ittiin fudhatina. Waan hiikame isinitti hin fakkaatin. Hooggantoonni dhaabbilee Oromoo biroo kan adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaatiif hooggantoonni isaanii moonaa hidhaa keessa jiru. Kan nu dura hidhaman amma Abdii Raggaasaa nu dura hidhame. Nu dura ji'a 8 yookaan waggaa tokko eeganni hidhame booda hidhamne nuyi. Amma moonaa garuu hidhaa keessa jira. Qondaaltonni isaanii akka jiranitti hidhaa keessa jiru. Hidhaa keessa jiraachuu qofa iyyuu miti. Akkaataa isaan itti hidhamanii jiranii akkaataa dhalli namaatti qabamu akkaataa itti lammiin lammii isaatti qabu miti. Kanaaf gammachuun keenya guutuun ta'u akka guutuu ta'uufi ammallee gallee namni waan hiikame nutti fakkaatee akka hin teenye isa jedhu si yaadachiisuuf jenneeti. Wanti waggaa hedduu dura keessa turre namni fakkeenyaatiif waggaa 50 dura bakki turre Oromoodha jennee wal amansiisuudhaaf yoo rakkoo turan abbootiin keenya. Warrumti nuyi abaarru amma abbootiin keenya warri qabsoo keessa turanii amma sababii adda addaatii fi qabsoodha ala ta'aniyyuu eenyummaa keenya warri nu barsiise isaaniidha. Kana gatii kennuufi barbaachisaadha. Ija keenya kan nu bane isaaniidha. Seenaa kan nu dabarse isaaniidha. Daangaan Oromiyaa jedhamtu asii kaatee as geessi kan jedhe kan nu barsiise isaaniidha. Qubee ittiin barannu kana kan dhaabee hundee isaa gad dhaabee deebe isaaniidha. Kanaatiif galata isaanii kennuun barbaachisaadha. Har'a maal keessas haa jiraatan. Kana keessatti dhaabbii adda bilisummaa Oromoo gumaacha guddaa kenneera. Dhaaba abbaa keenyaati kan hundumti keenya keessaa baaneedha jechuudhaaf hin dandeenye. Hooggantoonni isaanis bakka bakka jiranitti waan kaleessa godhan hundumaatiif galanni isaanii ta'a. Akkaataa nuyi itti ilaallu hundi hooggantoonni keenya warri nu dura turan warri ammas jiran warri amma qabsoo keessa hin jirre dogoggoraniiru yookaan kana ta'aniiru warri nu ittiin jennullee yoo jiraatanii nuti akkaataa nuyi itti ilaallu addadha. Namni tokkollee Oromoon tokkollee Oromoon haa miidhamu akka hin jenne dhibbaa amanna nuti. Warri kaleessa turanis warri har'a jiranis Oromoon haa miidhamu jedhee hooggansi Oromoo tokkollee waa tokko shirra tokko hojjetu haa miidhamu jedhee garuu isa kanatu irra kana baasa isa kana wayya yookaanis walii isaanii wajjiniin yeroo walii galuu dadhaban rakkoo keessa yeroo seenan inni tokko isa tokko maqaa balleessee karaarraa walaa gorsiisan yoo ta'e malee
namni tokkollee haa ta'u jedhee uummata kana irratti shira dalaga jenneen amannu nuti. Kanaaf hunduma isaaniitiif galata kennaa deemna. Haalli nuyi har'a keessa jirru haalatti Oromoon baay'eetti walii galuu dadhabe fakkaata. Garuu Jawaar amma dubbateera. Oromoon miliyoona 50 ta'e 60 ta'e paartii 2 yookaan 3 qaba. Paartiin inni qabu kanumadha. Garuu sabni kuma meeqatti lakkaa'amu paartii 4-5 kan qabu jira. Sabooti tokko tokko immoo paartii 20-30 qabu. Oromoon 2 yookaan 3 qofa qaba. Kun tokkummaa Oromoo kana caalaa wanta agarsiisu hin jiru. Yeroo tokko tokko ufuma lafaa kaanee har'uma ka'ee maaliif wanti kun har'a maaliif kana ta'uu dide har'uma maaliif bilisummaa keenya guutummaatti argachuu dadhabne jenneetu fedha qabnurraa kaaneetu of tuffanna. Garuu karaa nuyi deemnee dhufnu guddaadha. Karaa guddaa keessa dabarree dhufne har'a sababni nama Oromummaa namni isin barsiisu hin jiru. Ijoollee keessan namni Oromummaa barsiisu hin jiru. Isaan ofuma isaaniitiin baratu. Oromummaan hamma kana hundee godhateera nu keessatti. Hamma kanatti jabaateera nu keessatti. Kun hojii salphaa miti. Kun guddina salphaa miti. Eenyullee kana booddeetti nu deebisuu hin danda'u. Sadarkaa har'a jirurraati yoo jaallates yoo nu jibbees yoo dadhabnes yoo laafnes kana caalaa namni booddeetti nu deebisuu danda'u hin jiru. Tarkaanfii guddaa keerre. Kanaaf isa har'a irra jiru akka kanatti qabannee deemuun barbaachisaadha. Haga deemuun nurra ture deemnee jirra yoo jenne garuu hin deemne dhuguma. Waggaa arfannaa irraa wanta guddaa abdannee turre wanti guddaa abdanne sun garuu hin fashalee nu argatti. Silaatii gara guddaatti deemuutuu dandeenyu. Kana caalaatoo abbaa biyya keenya abbaa injifannootu ta'uu dandeenyu gara booddeetti nu duraa mucucaachuun isaa beekamaadha. Kana immoo dhoksuu hin dandeenyu. Garuu haala abdii nama kutachiisu keessa hin jiru. Har'as nama qabna, har'as beekaa qabna, har'as namoota hooggantoota nu dura bu'anii nu hoogganuu danda'an qabna. Muuxannoon kaleessa ture sun har'as jira. Muuxannoo sanarraati namoonni baratanii barnoota irraa argatanii gara fuulduraatti saba kana tarkaanfachiisuu danda'anis immoo ni jiru. Keessuma jirra jechuudha. Kanaaf carraalee ammaan dura dhabnee kana booda dhabuu hin dandeenyu. Kana dabarsee namni namaa kennuus hin jiru. Tooftaansaa adda adda haa ta'u malee qabsaa'onni Oromoo karaa kamiiniyyuu bifa kamiiniyyuu qabsaa'anii jiran mirga saba isaanii dabarsanii kan hin kennuu kan jedhu sodaa hin qabu. Sodaan akkasii hin jiru. Kanaaf isa kan akkasiin nu hubattan barbaanna. Dhuguma biyya keessa yeroo laallu har'a lola baay'eetu jira. Nagaa dhabuu baay'eetu jira. Nama baay'ee nu duraa hidhamee jira. Nama baay'ee du'aa jira. Beelli jira. Qaala'insi jireenyaa jira. Jiraachuu dadhabuun jira. Isaan kana fuula dura baafnee dubbachuun barbaachisaadha. Rakkoo har'a keessa jirru jechuudha. Kana irratti immoo dabalatee wanta tokkotu jira. Torban lamaan darbe keessa dhageessaniitu miidiyaa irraati rakkoo Itoophiyaa keessa jiru, wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru hiikatti kennuudhaaf dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjiniin nanaasaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu naasaa wayii dheera mootummaan. Kuni waan salphaatti ilaalamu miti. Waan salphaatti ilaallee bira darbuu dandeenyu miti kun. Tokkoffaa akkuma heera biyya sanaatti akkuma seera biyya sanaatti paarlaamaan biyya sanaa taa'ee dhaabbileen kun lamaan shororkeessitoota jedhee ramadeera. Dhaaba lama ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba of danda'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba garaagaraa dhimma adda addaatiif qabsaa'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba shororkeessitootaati seeraan ala socho'aa jiru jedhee immoo moggaaseera. Har'a garuu isa tokko wajjin naasaa isa biraa wajjin naasaa wajjin sirrii miti. Kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Eega haasa'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin eega haasa'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun taa'ee wajjin mari'achuun dirqama mootummaa kanaati. Kan akka inni godhuuf dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha. Dhiibbaa irratti gochuun akkuma kanaan dura dhiibbaa gochaa turre
dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha jechuudha. Karaa gara biraa yoo ilaalle waraanni bilisummaa Oromoo namoota amma aangoorra jiran namoota afaan Oromoo dubbatan ta'anii yeroo isaan deebisanii waraanni yookaan dhaabbileen amma an waliin naasa'u jedhu kuni kittillayyuu yookaan ergamtoota dhaaba biraati jedhee haga moggaasuu haga dubbatu irra ga'eera. Kun baay'ee tuffiidha beektu uummata kanallee tuffachuudha. Uummata kanallee xiiqii keessa seensisuudha. Uummata kanaaf ilaalcha inni qabullee maal akka inni ta'e kan nutti agarsiisudha. Kanaatiif kun waan balaaleffatamudha. Kanarra darbee waan hamaan deemaa jiru tokko immoo jira. Waraanni naannolee biraa naannoo biraa akka inni Oromiyaa keessa galee nagaa buusuudhaaf waliigaltee naannoon mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa walii ta'anidha. Waliigaltee isaanii kana miidiyaa irratti ba'anii ibsa godhataniiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa nageenya Oromiyaa dhufanii kabachiisuuf jechuudha. Kunis heera mootummaatiin ala. Heeraa ala kun. Seeraa ala, heeraa ala. Waraanni mootummaa tokko yookaan naannoo tokko nageenya naannoo biraa keessa seenuu tasumaan heeraan hin ayyamamuuf. Heeraan hin ayyamamuuf kun. Kan inni nageenya inni kabachiisuu danda'u kan naannoo itti leenji'ee keessaa bahee keessatti hojjetu sana duwwaadha jechuudha. Hidhataan naannoo Amaaraa tokko nami tokko Oromiyaa keessatti seenee argamu jechuun tuffii guddaadha nuuf. Tuffii guddaadha kana nami tokko nami baachuu danda'u jiru. Nami fudhachuu danda'u jiru. Kan gochuun irra jiru mootummaan federaal mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya naannoo isaatti kabachiifachuu hin danda'u yoo ta'e mootummaa federaalaa afeeruun heerri mootummaa ayyamaa fi kanaan ala darbee garuu hidhattoota mootummaa biraa itti afeeruu jechuun lola waliinii banuu karaa saaquu fi jibba guddisuu biyyatti gara rakkoo cimaatti geessuu ta'a jechuudha. Kanaaf namni kana tole jedhee fudhatu jiru. Kun hin taataanaan Oromoon kanarratti akka nama tokkotti ka'ee dhaabbachuun dirqama isaati. Weerara jedhama kun. Tasumaa kun fudhatama hin qabu. Weerara kun. Tuffiidha kun. Abbootiin isaanii galmeessan weeraran har'ammoo bifa biraatiin weeraramuu hin dandeenyu kana fudhachuu hin dandeenyu. Kanarratti sirriitti jala muranii walitti himuun barbaachisaadha jennee amanna nuyi.